kale ganama kana mana reefkaa keessa kaanii bara lubbuutti deebitee fuudhee ammaan tana bakka namni ciisu guuta haalli jireenyaa kun kan biyya namaa. Kan tuan nama anak jadi kan tu dari sini. Nama itu sih lah. Ini sudah dan gerti gerti. Kan tu apa? Apa lagi ya? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya gaa har'a kun durri kana godhaniiti ijoolleen mana yaamtee jechuudha awleen diddirraanis gaa fuudhanii daddarbanii bakka hin taane ka'anii deddeemanii ni gaa mana haqamaa geessinee qaamni isaa guutuun gaa xuraabtee jira. Haala kanaan hojii fokkotaa tokkorra hojjetanii ijoolleen shiftaan jechuudha. Asitti uufan jechuudha akkana godhanii qaama isaa kana guutuu balleessanii akka jiru gaameen walaalaadha. Qaamni isaa guutuun akkana jira jechuudha. Kaan qaama mootummaatiin geessa jaa kaan hin geessinu jaa irra wal qabanii fuudhanii darbanii kophaa geessan jechuudha. Ogguuchi geessanuu nuti gaa nama kana Oromoodhaa biran dabruu jeetiin fuudhee mana haqamaatii fuudhee baasee jechuudha. Ogguun baasuu kun mucaan jiruu kan namaa keessa hin jiru haala kana keessa jira jechuudha. Wanni isin gartan kun laal guutuun isaa dhiiga isaati. Namni kamitti kana nama godha haalan taane kanarratti hojjechuun isaa kun nama gaddisiisa jireenya namaa keessatti. Ilmi namaa akkana yoo ta'e warra bobbaa jechuudha laal. Maal akka kana godhaniif hin beekne kaan ammoo jaartii namaa seenee jaa kaan maarree jaa iccitiin isaanii hin beekamne namni kun. Wanni isaan akkana godhaniif kun guutuun isaanii ganaadha. Qorannoo keessa ganaa galuu ta'an ilmi namaa guutuun irratti harkamuu ta'an gaa. Hashira hojjeta shira isaatiin akkana ta'uu qaba. Kaan guutuunis amaliyaa qaama isaa biqqii isaan amaliyaa godhan laal fuula isaa kanaas laalaa kun oola. Akka hangana akkana nama godhan. Turriin akkana ta'e jechuudha. Mucaa miskiina kana yaadan taane karooran taane uummatanii ijoolleen shiftaan jechuudha biyya kanatti. Humnaa ol irratti hojjetan. Wanni kanaa kun safuudha. Aadaa keenya keessatti safuu nama cabsaa. Nama tuqa namummaan nama tuqa oromummaan nama balleessa jechuudha. Diinni yoo kana nama godhe malee maaltu akkana nama godhu mee ilaala. Ilma namaati kun. Maaliif akka akkana godhan eessa akka dhaqan hin beekamu ganaadha inshaallah. Hunda isaanii to'annaa guutuu to'annaa itti jirra. Jala jirra waa hundaafuu ganaadha. Wulii isaan kana guutuu qaqqabanii inshaallah. Meen walaala. Maali wanni kanaa kun gocha kana namarra dalagan kun suukanneessaadha. Gocha suukanneessaa. Yaamanii saayibuun isaati bar namni kana godhu hin jiru. Namni biraan jiru alaa dhufee namni kana nama godhu hin jiru. Maarra seene sababa isa kana harkisoo irra muuxannoo qaba namni wanni akkas godhaniif. Ijoolleen guutuu ni beeka. Namni hin dalagadha jee deemu. Dalagaa irraa hambisuu fe'amasa namarra dalaganiidha. Biraan kiyyan kijiba irratti uufan. Osoo biraan kiyyanii kijiba irratti uumanii dhugaa fakkeessanii laal qaama isaa eeda kalee galgala jechuudha. Bakka inni jiru yaamanii telefoonaan ati maarree akkas ta'e ati maarree kan taane jedhanii dhufanii akkana ableedhaan diddiran jechuudha. Maaliif akka akkana godhan rabbiin akka isaa baasu. Dhiini mucaa kanaa dillee kun akkana lafatti hafee abbaan fedheewu hin taa'u jechuudha. Kafaluun isaaniitis waan hin jirre ni kafallaa inshaallah. Irratti hojjetannaa meen walaala obbolee jenna. Qaama isaa kana guutuu yoon banimma jee bikka qabatuun qabu buucaan tuman akka waan uleen tumanii dhagaan tumanii bulukeeta biyya tana bulukeeta mana jalaa guurratanii tumanii nama fakkaata mana keessa galchanii. Hanga hafuura baafachuu dadhabee takka nyaata har'aan tana guyyaa har'aa guutuu mucaan kun ijaan banannee soofachuu dadhabee muqaddiyaa meeqaatti deemee dhume har'a. Akkana godhuun ilma namaa kun gaa gochi akkanaa kunis inshaallah haqa kee ni baafna boo inshaallah. Mee harkaa obbolee jenna. Maaliif akkana godhan? Maal balleesse? Yoo inni silaanii naasisiisa sagaleen qabu mucaan kun aaduu malee dhageessanii mila. Dhaggeeffadha la. Laal ijaan banatu la. Morma kanaaf lee itti erganii. Gochi hangana akkana nama godhu kun maali? Laal dhagayame.
Miskiina. Namni nama wajjin deemne kophaa ka deemu jechuun dalagaadhaaf walii gaa kophaa fiiga akkana gochuun isaanii kunis inshaallah. Uummanni keenya bakka jirutti harkanii waan tanarraatti inshaallah. Gocha kana barbaaduudha bakka jirtanitti obboleeyyan Oromoon bakka jirtanitti waan kana barbaadanii nama kana maqaa isaaniitii fi suuraa isaanii isiniif gadhiifna guutuu isaanii akka nu hordoftan mucaa kanaas akka fayyaa isaatiin bira dhaabbattan uummanni keenya guutuun bal'aan bakka jirutti Oromoon gaa rakkinaan qabu wal bira dhaabbachuu irratti inshaallah. Warra siree irraa bu'ee nama cimsuumi ol baasee nama raffisu saniifuu aadaa teenya akka hin cabsine inshaallah. Mucaan kun waan gocha isaa tokko irratti hin argine badii takka malee haala akkanaa kanatti irra hojjetan jechuudha suuqannee isaadha kun. Mee dhagaame. Miskiina biyya namaa tanatti gaa haadha abbaa sagalee kan jira gaa har'a guyyaa guutuu namaa hin dubbanne. Laal. Mee na soosoosaa jaa mee eenyuun na bira jira gaa namni na bira hin jiru laal. Fuudhanii bar manaan taane keessa bar ganama kana mana reefkaa keessa kaanii bar lubbuutti deebitee fuunee ammaan tana bakka namni ceesu gaa guutame gaa haalli jireenyaa kun gaa biyya namaa tun akkana kan olaal mana san keessa kaanii achitti hin ragadhaqee gaan barbaade jabaadhaan as baanii barbaade jabaadhaan harkine har'aan tana awwaalanii ijoolleen shiftoonni kun nama akkana godhe makiinaadde kaan osoo deemuu mana namas seene jaartii namas seene makiina mee maali wanni akkanaa kun gochan taaneen irratti as baanii jechuudha haala ukkaamsaa biyya namaa tana keessatti akkana godhan diina malee ilmi namaa kun diina Oromoon akkana walitti ta'uun kun maal jettee hoo mee maal jilaa laagame harka sossoosuu malee eessa tokko morma kana akkami duudamoo gara akkami haala akkami akkanas godhuu danda'aa ciqilee kana harka ciqilee kana dhayina kana gubbaa morma kana bira bakka kanaa meeqa akkanas godhan kana laalaa gaa uummata keenya gaa nan tuqin jaamii harkaa gaalaa mormi kun guutuun amleetti riganii akka horii bare qeeraa jiran nasaan sagalee hin qabu sagalee hafuura baafachuu hin danda'u Oromoo ta'e jalaa lagaa mee jireenya ilma namaa kana biyya namaa keessatti gaa akkana ol godhuun qaama isaa guutuudha gaalaala osoo harkitanii Rabbi haa fayyisu isaas bakka jirtanii du'aa godhaa fi nama kana inshaallah mee qabnee isin bira fiduufis ni harkitan irraa marree guutuu isaa nama akkana isa godhees katola isaa uumees humtuu isaa haqaa shirje inshaallah abbaan shira isaatiin ni ba qabanii mana keessatti ukkaamsanii haala kana irratti hojjetan jechuun mucaa miskiina kana duuba kanaanis akkana laala morma kana laali namni ni laal bakka mormaa kana abdeedhaan bakka muroon asii jechuudha rabbi baasii inshaallah rabbi si haa fayyisu akka isaan godhanii deemaniin akka namni kun nama godhu kana biyya tana keessatti haala akkanaa gocha akkanaa namarra raawwachuun diinummaadha malee kun hin ta'u bakka jiranitti isaan kana qabanii fiduun ni dandeenya inshaallah isiniin nu hordofaadha bakka jirtanitti Oromoo bakka jirtanii wal gargaaraadha ijoollee akkana isa goote kana bakka jirtanii barbaada dhiiga mucaa kana akkanatti nambisinaa jechuudha dhiigni qeeraa miti warii miti kun akka qalame kun ilma namaati huccuu inni irra ciisu kana guutuu kana nama laalame ni dalagadhee biyyaamee malee haala kanaan warra dalaguun qaama keenyaadhee qaama namaa jaartii namaa seeneeti kana goonee haala akkanaatiin baafatan namni isaan akkana bira jiran kunis uummanni tokkoon isaanii hundi isaanii baafate eenyu kana si godhennee gaafachuu sagalee baasaan jiru inni morma kanaa murame hidda hafuura hin qabu laal gooma kanaa hin danda'u kamiin taa'ee akkam gootanii bara argame Aboo rabbiin si haa fayyusu inshaallah ni fayyita warra akkanas godhu kanaas ayyee eessa bakka si dhukkubu kun bakka isaan si muran kana musituma immoo haala akkam akkana si godha yaa sagalee hin baasuu dhagaa ayyee
Awoo ijoollee takkan harkine ana kun of fidanii mana bakka nuti jirru kanatti darbanii deemanii haala laala qabaannee jira nagaa isa kana akkamatti wal'aanee wanni godhuu hin dandeenyu inshaallah fayyaa isaa kana numa tolchinaa jechuudha.